Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jecha akkam hiriyoottan kiyya fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu. Har'a immoo waan bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufeetan jira. Innis maali yoo jettanii feesbuukidha. Feesbuuka yeroo baay'ee namoonni tokko tokko hoggaa feesbuuka qayyartan feesbuuka duraan fayyadamaa jirtan otoo hin gubin indagala dabalata feesbuuka haaraa bantanii fayyadamtu jechuudha. Amma immoo yoo feesbuuka sana gonkumaa fayyadamuu hin barbaanne akkaataa isin itti diileet gootan isin agarsiisa. Feesbuuka sana gonkumaa akka namni illee hin hordofne isinillee yoo itti deebitanii seentanii ilaaluu hin barbaanne balleessuu akkaataa diileet akkaawunti itti godhanu isin agarsiisa. Hanga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha, na hordofa. Duraan dursee feesbuukuma irra ni seenna, akkatti ni seenna jechuudha. Feesbuuka irra hoggaa seenne amma fakkeenyaaf feesbuuk kana gubuu yoo barbaade jechuudha. Mallattoo xiyyaa sadan kanaan cuqaasne akkatti gadi akkuma cuqaasneen akkatti nu dhufa siitingii keessa ni gallaa jechuudha. Siitingii keessa akkatti gadi cuqaasne ammas san booda amma akkatti nu dhufeetu jiraadha fagoodha as keessa jechuudha. Erga siitingii kun egaa wantoota siitingiin qabatanii jiran hundaadha jechuudha of keessatti qaba. Amma asirratti isin agarsiisa jechuudha. Hoggaa balleessuu barbaadan account ownership and control kan jedhu jira. Sana irratti ni cuqaastu jechuudha. Akkatti ni cuqaastu. Hayyee akkatti hoggaa isinii dhufee deactive and deletion kan jettu kana lammaffaan ni cuqaastu jechuudha ammallee. Hayyee akkatti ni dhufa deactive account kan jedhu jira. Kan lammataa gadi buttanii delete account kan jedhu irra ni cuqaastu jechuudha akkatti. Hoggaa cuqaastan akkatti isin gaafata. Continue jettu jechuudha. Continue jettu. Hayyee akkatti isinii dhufee jira jechuudha. Continue hoggaa jettanii waan danuu isiniif fidee haala kanatti kan ol harkiftanii ammas delete account kan jedhu jira. Sanillee ammas ni cuqaastu jechuudha. Hayyee amma gara gubuutti deemaa jirra jechuudha. Amma asirratti paaswoordii keessa isin gaafata. Paaswoordii keessan qofa itti galchitanii sana booda dhabama gootu jechuudha. Ni gubata jechuudha. Delete gootu jechuudha sana booda. Paaswoordaa keessa galchitanii booda jechuudha. Hayyee amma akkatti galchitan jira. Continue jettu jechuudha. Amma confirm permanent account deletion jedhaara balleessuu barbaadeetti akkas jedhee dubbachaa jira jechuudha. Yoo ta'e delete account kan jetturra qubaan ni cuqaastu jechuudha. Hayyee feesbuuk ni fayyadamaa turre sun jechuudha. Gonkumaa isinillee sichitti deebisanii nan argallee yoo jettanii hin argitan jechuudha. Haala kanaan erga na hordoftanii galatoomaa isiniin jedha. Akkatti gubateera jechuudha isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Nagaan naaf tura.